قالوا ربي النبي محمد مسنينو كيدا أقول إنجنين اقرأ باسم ربك الذي خلق أمد برا جدين نمني توكو غافا إسلام ما رفو first of all جل كبرت براتشو كبا نمدا نوجبيسا نانجلاني فالا يوكا لوليني تكمت أمانتا كريستانا الرب ستدي وان برا إيجي تورياني قالوا إنه مجاكنا نوجبيسا ينو تدامت ديسي برا دي ما نهو متك يون جنين كروا دوبت نون دبيجيجو كناف حاسا ومرم فتات جرانا ما كنا إن شاء الله شيخ أحمد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو كم سنة قاكتني بريدا كم سن الحمد لله بقى جراتن آمين آمين بقى دمرمتني كاجندات دمرمتني ترى ما شاء الله أني وقا قوتو قبط وان وقا قوتو نما تقا قدت حسابي نمنا نتندبتين انجيرو عجائب هما سبرايز انتاني ايه تو أني سنتي داولي مالي يدي سنتي دبادين نانيس كان ندي بنايتني ترتني كرا messenjeri أكاسيمي ما ada wanti kuni yede singa badden na wanta kana na galu di de anaaf na liqin famu wanti ta'u kuni jedhe jennaan dubbattanii turtan أكاس sana caalaayyuu akkami beeytanii obboleessi keenya Hamzaata Kiluun dubbanne Ustaaz Hamzaata Kiluun dubbanne natti fakkaata. دبته حاسا أول عصاتنا Elaa dhiifama naa godhaani yeroo hedduu yeroon viidiyoo dalagu wallaahi nama gama islaamummaatti dhufe kan akka maleen kabajaa akka maleen ulfina qabaa fi yeroo hedduu viidiyoo nan dalagaa sooshaal miidiyaa kanarraa maal jedheen dalaga viidiyoo yeroo hedduu namni tokko gaafa inni gama islaamummaatti dhufu girrisuun kun sirrii miti jedhe hatta an sagalee inni muudiif dhufe speeshaalii addisuun na bira jira. Dhimma kanaatiin sheekolee duukaa wal dhabeera. Sagaleen kun ediitii miti jedhee lole nama duukaa wal lole. Yeroon dhufee messenjeriin isinii barreessu gaafa sana sababaa kanaan dhufee isinii barreesse. Tokko sana ilaa. Elaa inni kan biraan fakkeenyaaf amma gaafuma dhiisuma dhiyeenya kanaa maqaa dhuunfaatiin qarshiin kun hin sassaabamu jedhamee akka garee shahaadaatti didamaa ture. Hin ta'u dhuunfaa irratti akkaawuntiin irratti birriin galuun hin ta'u. Akkaawuntiin banamee koreetiin akkas ta'uu qabaa jedhamaa ture. Wanti sun hundi ilaa amma dhiifama naa godhaanii siin warra biyya keessaan komadha. Akka kotti nuti biyya keessa hin jirru biyya namaa jirraa. أنا كيس أباسا لولاتو Laa walumaa gala jechuu barbaade maaf yoona jettanii anama namni akkaan kabaju akkaan sodaadhuu fi akkaan jaalladhu wallaahi Dr. Jeylaanidha. Dr. Jeylaan argaa isaanii waan argee hin beeku gaaf tokkitti. Dr. Jeylaan jaalalan jaalladhas miti hatta kalimaa mayuu duukaa dubbachuu nan sodaadhani. Sadarkaa ilmii isaaniif jechuudha. Wanti godhame akkaataan itti deemamu siluma akkaataamti itti deemamu namni muslimaa kun ila sakan jechuu qaba xiqqoo. Adeemsi nama muslimaa kun sirrii miti. Ispeeshaalii namni daa'ii amma hawaasa komachuun hin danda'amu. Hawaasni waan takka waan balleesse hin qabu. Hawaasni eenyu malee namoota warra biyya keessa jiran warra biyya keessa amma ana caalaa Ustaaz Hamzaata Kiluutii eenyummaa Sheek Saad beeka biyya keessa waliin jiraataa jiru waan ta'eef. Nama kanas ana caalaa warra waliin jiraatu sanatu beeka. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inni tareera abbaan barbaade amanee kafaree islaamummaan amantii namni itti seennaanii guddatee namni keessaa baanaan irratu miti. Yookaan immoo amantii namni itti seenee jallisuu dabsuu waa gochuu danda'u miti. Abbaan barbaade abbaan amanee mataasaaf abbaan kafare mataasaaf islaamummaa raawwata akka wanti irraa irratu hin jiru. Akka kotti wantuma kanayyuu dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun hin beeku keessaanii hadiisuma sinne amma dubbattan kanatti nama dhorkeennaan namni callisa malee
hin beekama. Hatta wallaahi billaahi jechuudha. Mucaa tokkottarraa dawwalee jechuudha biyya keessaa. As jala yoo jiraate dubbachuu danda'a. Addisuu yoom kafaraan jedhe sila wallaahi dawwalee. Wallaahi billaahi dawwalee lakkasee. Siniif haa galu. Maaliif na jedha. Afaan namaarra anamma fakkeenyaaf dur na beeytu bituu sin sheekoleen gara sooshaal miidiyaa tiktookii kanaan dhufiin yeroo sin feesbuuk irra turtan jechuudha. Namni jalqaba daawaa dhimma islaamummaaf kiristaanummaa irratti tiktookii kana irratti godhaa ture nadha. Namni ammarraa dhaabbatee jiru garuu nadha. Sababiin ga'umsa guddaa bakka kanatti waan hin qabneef namoonni ga'umsa guddaa caalaa qaban waan jiraniif jaraafin bakka gadhiise. Isaanillee naanna kadhatanii dadhabani maaliif waan kana dhiistanii sababii nan dhiiseef yoo isin asirraa dhimma kanaa callistanii dhiistanii nan dhufa. Amma immoo bakka isin jirtanitti ani dogongo hirrinoota nan qaba. Dhimmi kun dhimma barnoota idilee hin gaafata. Dhimma saayikooloojii barachuu hin gaafata. Amantii lamaan illee sirriitti barachuu gaafata. Hadiisa, tafsiira, fiqihii wantoota hedduu gaafata. Wantoota kana hundaan hin guuttanne. Wantoota kana hunda waan gaafatu baaba fatwaa keessan seenaa kan jara waliin haasa'an fatwaan illee keessan jira bara dubbii laafaa miti bara dubbiin. Fatwaan keessan jira. Aqiidaan hin jira wanti nama kafarsiisu. Waan isaan dubbatan keessa wanti nama kafarsiisu jira wantoota hedduu jira. Sababa kanaan qaxxalee irraa dhaabbadhe. An akka dhuunfaa qotte. Maaliif? Gaafa inni dirqama irratti ta'u kana dubbachuun gaafa namni dhibe. Gaafa namni jiru immoo afaan ofii qabatanii gadi taa'u. Sheekh Ahmed. Naam. Quuqamni kiyyaaf keessa wal fakkaataa. Mee nama as keessa jiru carraa kenninee fi ammootu walitti deebina. Eshi tole. Sheekh Umar. Sheekh Umariin kennaa inshaallah Sheekh Umar itti deeman. Yeroo takka carraa naa kenna jazaakumullahu khairan. Eshi. Jalqaba osuma haasa'u isinillee isinii dabarsee obboleeyyan kiyya waan isinii mu bakka kanatti wallaahi anaaf Sheekh Sa'aad haasa'aa turre waan amma laayivii irra jirruu fi miti as durallee haasa'aa turre jara keenna hadhallee irra deebinee isin himne nuti anamma akka Hamzaa Takluutti wallaahi isdii nama takkaan qabu namni keenna maal jedha namni nama sada maali isdii maal asada sheek wanni asadan tokko hin jiru dhageeffadhaa. Namni tokko gaafa islaamummaa dhufu first of all jalqaba irratti barachuu qaba. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي نمني jalqaba irratti barachuu qaba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caalaa dhala ilma namaa ka ta'e waan addunyaa kanarra jiruufi waan addunyaa kana dura ture nabiyyallaahi aadam irraa eegalee hagardhaatti saayintistii dabalate filosoofaroota dabalate daaktaroota dabalate beeka addunyaan kun qabdu kullii dabalate haga yawmal qiyaamatti namni nabi Muhammadiin caalu hin jiru. Never ever fiduullee hin dandeettan. Garuu rabbiin nabi Muhammadii masaniinuu kaayidaa waa godhin jenneen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dhumat baradhuu jedheen. Salaati hin jenneen. Zakaa baafadhu hin jenneen. Soomi hin jenneen. Baradhu dubbisi jedheen. Namni gaafa islaamummaa fudhatee borumtaa laayivii irra taa'ee daawaa godhu nabi Muhammadiin caalan. Nabi Muhammadiin rabbiin baradhu jedheeni. Hay nama barateetu akkaataa salaataa beekaa bar. Salaata jechuun waan aqwaalaa fi af'aala qabu. Salaata keessatti waan jettu qabda, waan dalaydu qabda. Kana jechuun ammoo salaata keessatti waan salaattuu fi waan hojjettu ka beektuun beekumsaani. Soomni beekumsatti ajama, hajjiin beekumsatti ajama, arkaanni islaamaan kulliin beekumsatti ajama. Suni beekumsi ka dhufu immoo barachuurraayi. Namni tokko shahaadaa qabatee akkamitti daawaa godha borumtaa. Salafa kaminni, taabi'a kaminni, sahaabaa kaminni kaadha shahaadaa qabatee borumtaa daawaa godhu. Eenyu jira? Daawaan bakka lama daawaa lama jira sidiin jedhe jarana. Ka islaama godhaniif ka amantii biraa godhan dachiif samii wal dhaba. Muslima yoo goota salaata obboleeyyan kiyya zakaa baafadha jettee itti goota. Garuu amantii biraatti gaafa gootu quraana beekuu qabda. Hadiisa beekuu qabda. Qissaa beekuu qabda. Sammuun kee saayikoo beekuu qabda. Yoo kanan beekin maal daawaa itti gootame?
islaamummaan damma, islaamummaan dhadhaa, islaamummaan bulbula, islaamummaan aannan ምንድን ነው? Sheikh Hamza. Islaama jechuun maal jechuudha osoo jedhanii hin beektu ati. Islaama jechuun maal jechuu? Arkaanni islaamaa maaliin? Arkaanni salaataa maaliin? Arkaanni soomaa maaliin osoo siin jedhanii namni hin beekne akkamitti islaamummaan damma ta'uu beekta? Maaliin beekta islaamummaa damma ta'uu? Quraana dubbistee beekta, hadiisa dubbistee beekta, qissaa dubbistee beekta. اقرأ التاريخ. nama kiristaanaa kan barattoota darasoota islaamaa qari'aa fudhatee qarasu ni jira. Ummanni wal kabajaan wal jaalalaan waliin ture. Amma egaa warroonni akka mucaan kurree tana jedhee kana raajonni sobaatii fi darasoonni fiigicha heddummaatan eega dhufan. Bara kennallee darasoota waan hubanne ka guutan hedduu guutan hedduu waa jedhan ibiddaafis nama qoodan kunis dubbanne moo gareen shaadaa maal isinitti balleesseeti? Yoo har'a gareen shaadaa kun deebi'ee galee mee diinii keessaniif deebitanii yoo akkam gochuudha dandeessu? Deemamuu danda'amaa dhuunfaadhaan akkasii yaaddan kanattoo diinii kana namatti ibsitanii himtanii haala namni qabataa jiru kanaan qabattanii mee itti fufsiisuu dandeessanii? Nuti otoo waan dhiisaa otoo jedhame yoo osoo dhiisnee galle nu dirqama keenya yoomuu dhiisnee hin gallu. Dirqama keenya akka dhuunfaatti illee taati malee eenyu namni diinii kana daawwaa gochuu dhiisu galu. Osoo akka isin jettanitti dhiisaa galaa baha daawwaa kana hin godhinaa otoo isin jettanii akka isin maqaa balleessuu deemtanitti otoo dhiifnee galle maal ta'uuf deemtansa? Alaa kulli haal nuti waa'ee nama dhuunfaa keessaa hin qabnu gareen shaahadaa kan mataasaa dandee haqaaf kan dhaabbatu haqa kan himu haqa kan lallabu rabbi tokkicha kan namatti himu rabbi dhugaa kan namatti lallabu quraana dhugaa kan namatti himu kan kijibaa fi dhugaa adda baasee namaaf lafa kaa'u qofa gareen shaahadaa. Abbaan fedhe samaa'itti ol ba'e, abbaan fedhe dachii lixe, abbaan fedhe kufe, abbaan fedhe ka'e, isa kufettis dhugaa himna, isa ka'ettis dhugaa himna, isa deemettis dhugaa himna, isa jiruttis dhugaa himna nuti. Kana hojiin keenya. Waan sanaan alaa namootatti hin buunu. Namni akkanutti bu'uun bu'in nun miskiina mana keenya teenye daawwaa goona maal isin goone isa? Wanni isin itti himnu jira, wanni isin dubbannu jira, waan akkasii jechaa hin jirru. Wallaahi ustaaza wal barbarataa yuunivarsiitiiti bar. Maatii qabanii ijoollee qabanii. Barumsa yuunivarsiitii dhiiseedhaa gaafa inni barumsa dhiisee asirraa laayivirra oolutu jira. Gaafa utuu barumsa hin qaba jedhu asii gaaffiitti baay'isanii jennaan barumsa dhiisee gaaffii taa'ee deebisaa oolutu jira. Tole? Akka nama qabeeyyuu ijoollee qabu hojjetee anillee amma ta'e nan fiiggadhaayyuu hojjechuu danda'a. Inni barumsa faanaadha isinii galee. Eenyu kan kana godhu utuu sakaan ta'e qaata barumsaatti galee yookiin maatii isaatti gad deebi'e jechuu bultii godhatee jennaan. Maaf nama ayyaannisa akka waan nama qaxarta'u wayitti akka nama waa kaffalu wayitti akka nama takkaa shabakaa tokko namaa guute wayitti. Wallaahi nuti farankaa takka isinirraa hin barbaannu. Farankaa takka isinirraa hin barbaannu. Maaliif jenna waan rabbi nu razzaqeen dhufaa jirra asirra. Tole nutti tolee immoo miti utuu wallaahi kunoo maatiin koo utuu ijoolleen koo natti boose koottu moolii waliin deemna jettu lakki har'a daawwaa godha hin bahu har'a guyyaa boqonnaa kiyya jedhee wallaahi kunoo ijoollee kiyya biraa hafee utuu mucaan natti bahuti haadhaan fuudhii deemee konkolaataatti kennee fudhattee dhaabaate. Maan ilmoo kiyya faana bahee gammaduun jaalladhu guyyaa boqonnaa kiyya guyyaa kaan bar torbee guutuu hojiirraan oola makiinaan na argaa oltan ilmoo koo na bira taa'u argitanii beektani ilmoo koo bira taa'ee daawwaa isinii godhu argitanii beektani isa. Utuu ilmoon ganama bahee halkan ilmoo kootti gala bar dadhabee hojiirra guyyaan qabu moo laayiviirra sin bira ta'a maal kun itti goone isaa dalaganii hojjetan na malee. Shaadaatti hin bu'ina akka nama dhuunfaatti faraanitti dubbadha akka nama dhuunfaatti ustaaza wali dubbadha nama dhuunfaadha garee shaadaa garuu maqaan dhahina gareen shaadaa dhaabbata mootummaan beeku dhaabbata majlisni beeku waan hojjennu uummata muslimaadhaaf hojjennudha akka nama dhuunfaatti akka barbaaddannu jedha. Garuu akka garee shaadaatti rabbii keessan sodaadha. Rabbii fuulduratti isin gaafan. Wallaahi yeroo darbe rabbitti nama kenne alhamdulillah argillee addunyaa kana irratti jechuudha. Rabbiin agarsiisee jira waan rabbi kennadhe. Haqalli nama garee shaadaatti dubbatu. Haqa malee nama dubbatu wallaahi rabbittiin kenna. Afii jedhu warraan jettan hin jedhu garee shaadaa irratti akka kootti akkam akka taane garee shaadaa kana gadhaabne nutu beeka. Akkam akka taane keessatti rakkatu jiru nutu beeka. Namni har'a kee garee shaadaa irraa dubbatu gaafa mee garee shaadaa kana gadhaabne jedhe mana isaatti namni banee galii nu sassaabe nutu jirame. Garee shaadaa mana bituudhaaf guyyaa meeqa asirraa bu'aa oolle nuti. Birrii walitti buusuudhaaf lafa bituudhaaf. Eenyu inni har'a bahee dhaabbatee dubbataa jiru isin jala fiigdan kun garee shaadaa kana birrii tokko kenne garee shaadaa kanaaf dhufee mana isaa birrii sassaabe. Saniifuu waan isin wannan jenne isin hin gubne hin tuqiina dhiisa. Akkuma deemtanitti deema akkuma baatanitti illee gala. Saniif amma wanni isinii kenne nu carraa.
akka nama dhuunfaarra osoo hin taane garee shahaadaarraa akka garee shahaadaatti namni gaaffii qabdan gaaffii keessan qaxxitaa gaafadhaa. Tole gaaffii keessan qaxxitaa gaafadhaa waa'ee garee shahaadaarraa isiniif deebisna waa'ee nama dhuunfaa dhiisaa garee shahaadaa kun akkas ta'eera kun maaliif akkas ta'e kun akkas ta'eera kun akkas ta'e akka garee shahaadaatti gaaffii qabdan kun gaafadhaa. Akka garee shahaadaatti hin taane garuu nam tokko gaaffii dhuunfaa akka hin gaafanne gaaffii dhuunfaa gaafannaan nagaatti isiniin jenna. Gaafachuudhaa dandeessanii warri moodetaraa ol naagashaa warra asirraa jalqaba gaaffii yoo qabaatan gaaffii keessan nu gaafadhaa. Bakka 2-3 namootaaf akka gadhiisnuuf jechuudha. Nama 2-3 irraan takka akka gashinu jechuudha. Yeroo hin qabnu nama gashaa oollu. Namni asirraa gaaffii waa'ee kanarraa qabatan qabaadhaa hin qabaanne immoo nama jalaa. Aisha tayyatu tuni wanna jettee maal jette nagarre? gaaffii qabeetti. Ayyaa gaafachu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافين نقبهم بسم الله ورا قريش هذا مكا ما وري قريش هذاك بكم شيء تجيب شيء نبستي نومدون نمو هندا مو عشان والكمان كمان جشورة نمو هندا مو والكوبا كبدني مكان مقافم وخنا قريش هذا يو كسنتين ورا مكا شقريش هذا هي متى مقابل ليسو غير شهادات جاني جزء دبتن فبك أكف ملء دبتن بكبرارا وراك كسيس فا ويتهمه ندقي سنة جرا عشان وري سجله غير شهادة بالليسن نمو عم بيت يو عشان دقوقرة تلي بكبرارا دبتني فا قام قال لي غير شهادة همتني وراك كسيسا فاعل شيء أول قبل كبار قرص دعوة فايو كخن تاني استلا قارنا عكس جيتي هذا سبب أنا متكوتي علشان مقال لهم باللي فهم دن دايت شوفيه لما تكو دقق قرية خانس أكاد دعوة فا أصلا دعوة من التدرا وايتيمو يو عشان نمو بكم مجرد خيال قال مقال نما خباهم تاني قرن شهادة سن عشان قدوة قرنا باسا يو هنتين خنا مو بكم مجرد دعوة أو فو مقال خنا فريتشو دنده سن خبا ده يو لكن نما القبة كبوتاتن أصاد هندبتين دورا بيكون ده بقينا ناس وان فريو نمي دبتين بودا مقال خنا اتعرب سمو دنده يشوفيه سلمان أبكيتي بسن أيه غلطو بلتين كنا قافشين قافتي توكما garee shahaadaa kuni namuma hunda jettanii amantuyyuu yoo nama hunda ta'e namni bakkuma deemutti daawwaa godhe waan godhu keessatti hongoroo qabaate garee shahaadaa laallatamu laallatudha. Wanni jedhamu ustaaz Arabiin galchaa namoonni gashechaa artanii mootoroonni hin jirtu. Namoonni garee shahaadaa hunda namaati jettanii nuti akka beeknutti gareen shahaadaa muslimni hundumtuu garee shahaadaati jennee amanna nuti. Warri dhaabbata kana yookiin garee shahaadaa kana dhaabne gareen shahaadaa nama hundadha. Garuu gareen shahaadaa koree mataa ishee qabdi, miseensa mataa ishee qabdi. Kun immoo seera tumannee seera jala deemuudhaaf kan koree fi akkasumallee miseensa godhanne malee addatti warra kaan irraa adda taane miti. Saniifuu warri ammoo garee shahaadaadha hundi gaafa jenne garee maqaa garee shahaadaadha jechuudhaan dogongora dalagani namoota sana akka dhuunfaatti malee akka garee shahaadaatti hin balaaleffannu. Akka dhuunfaatti malee akka garee shahaadaatti hin balaaleffannu. Naannahu gareen shahaadaa yoo waa gochuudha deeme dura waliin mari'atee waan waliin mari'ate sana ibsa kenna karaa ittiin kennullee qaba jechuudha. Dura bu'aa qaba, itti aanaa qaba, boordii qaba, miseensa ni qaba jechuudha. Miseensaan dubbatee mari'atee haasa'ee kee achas baasee waa dubbata malee cal jedhee gareen shahaadaa dhufee hin dubbatu. Gaafa waa dubbachuuf jennu waa gochuuf jennu dura marii goona nuti. Waliin geenyu taanaa wal eegnaa walii obsinaa yoo danda'amne hattaa xinqaate nama 2-3 illee wal geenya malee baanee dhuunfaadhaan hin dubbatamu. Namni tokko garuu farhaan be'achuu yoo dogongore ustaaza waloo dogongoran ijoolleen takka miseensa keessaa dogongoran kanaafuu garee shahaadaa takkas godhe osoo hin taane nama sana takkas godhe nama sana kumanna malee garee shahaadaa jennee akka garee shahaadaatti hin fudhannu jechuu barbaada obboleettii keenya Aishaa Galatoomi gaaffii nu gaafatteef jechuudha. Hayyee sume maaltu jiru? Si deebiteerti na fakkaata hayyee sume gaaffii qabdaa? Ustaazii ani jalantaa inshallah naman isinii galcha. Simiti sumeen siniti sumee ka jalaa gaafadhe. Sumayya jedheeraati sumayyaa namummaa ani suma wayyaadhaati. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ani kun qaba. Angare shahaadaa kana keessatti illee shahaadaa hin fudhanne anillee garuu nama shahaadaa fudhateerraayi. Ergaan amanee amma waggaa 5 alhamdulillahi. Alhamdulillah. Amma wanni bakka biraatittiin argee as keessatti agarree garuu fakkeenyaaf ustaazuu gurguddoon waggaa 5 alhamdulillahi. Jamaal miyuutii qabadhu asumaan biliyoonfaa yoo jiraattanii milkii obboleessa keenya kana fuudhaati gareetti nu geessaa nama naa kennichaara komantiidhaani milkii fooloo godhaati fooloo na godhi jedhaani ijoolleen inshaalla baarakallahu fiikum gara barumsaatti akka deemu jechuudha. Barreeffamaan itti himaa. Hayyatti uffisume. Hayyannaa wanniin argee fakkeenyaaf ammaan nuti warra faayidaa sanirraa himiti an alhamdulillahi namni faayidaadhaaf amantaa kanallee amanu hin jira. Muraarii keessatti waan tokko jira ijoolleen islaamummaarra dhalattee warri nama tuqan jechuudha. Namni lama yookaan namni takka dogongoreedhaaf nama biraatitti hin bu'inaa jechuun barbaada akkiyyata jechuudha. Maaliif nuti warra faayidaatii miti rakkannullee maatiin teenya nu jibbitullee asirra buunee sadaqaa hin kadhanne yookaan rakkanne jennee hin dubbanne nama tokko yookaan nama lamatu faayidaadhaaf amantaa kana qabate deemaa jira. Ammas wanni dura ashqaabbatee ilma namaa akkana godhu jaalattanillee jibbitanillee ijoolluma musliimaati ummatuma musliimaati. Namni amantaa kanatti yoo dhufe wanni inni dabalullee hin jiru yoo deemes wanni inni qannasu hin jiru. Amantaan islaamaa waan nuti dhufneedhaaf amantaan islaamaa guddattu nuti deemneedhaafis hin qannastu. Namni kafarummoo durumayyuu hin amanne waan ta'eef hinuma kafara kaafirri kaafiruma yoo dhugaadhaaf hin dhufin jechuudha. Saniifuu namni muraarii keenya hin tuqinaadha nullee eeggadha warra rabbiif jecha amane yookaan amantiin kun dhugaadha jedhee warra nu amanne kana nun tuqinaa muraarii keenya nuuf eegaan jedha kiyya. Galatoomni jazaakillahu khair. Galatooma dingata ijoollee islaamaa dhuftee gariin faayidaaf dhuftu gariin waan biraadhaaf dhuftu walitti nu qabeenyaayyuu nama rabbiin amanee dhugaadhaaf dhufetu jira walitti nu qabdanii moraalii keenya akkan cabsinee maatii fi waa hunda keenya dhiifnee isin dhufnee jechaa jirani kun dhugaadha of eeggannoo guddaa barbaachisa jazakumullahu khairan ustaaza waliif hin kenna amanan tokko gaaffii gaafate isintu deebisa ustaaza wal qophaa'a Jamaal gaaffii qabda Isuma kana irratti waa mucayyoon duratti ta'e san irratti qoosii waan uummata harkaa wal ta'e wata qo'im subii barbaadeeti. Ayyetuufa. Wanni sunis waggoo nuti ijoollee reefuu islaamatti dhuftee nuti hin tuqinaa jennee mee suuta jedhaa jenneeti waggoo nuti dubbannu. Nuti maslahaadhaaf jecha waan dalagamu san irraa waan badutu irra caala jechuun waan nuti mul'atuudhaaf jecha dhiisaa jennee yeroo ijoollee keenyatti dubbannu namoota reefuu islaamatti dhufan san garee shahaadaatti jedhanii yaadan isaan waan wajjin hojjetan wayitti fakkaata. Akkasii miti nuti gaafa nam tokko islaamatti dhufu islaamummaa qabatu keessa isaadha rabbitu beeka. Keessa isaadha rabbitu beeka. Laakiin namni sun akka cabu qalbiin isaadhaa dabalamee akka cabu akka wanna jedhu waan hin barbaanneef jecha waan tokko dhiisaa isin hin jedhu. Malee nama san nama reefuu islaamatti dhufe sanii garee shahaadaatti lakkaa'uun sirriidhaa miti. Garee shahaadaatti lakkaa'uun sirriidhaa miti. Garee shahaadaadhaa wanni irratti hojjetu da'waa irratti nama islaamatti dhufu qottaa'edhaan islaamatti yoo dhufeetti hin jedhe namni sun khalaas jabaadhu hin jedhan hin jabeessani jechuudha. Haga danda'e ni jabeessani. Garuu safaraan illee quban qaba namni kamuu quba qaba akka garee shahaadaatti nama tokko birrii kudhanidhaa hodhu jennee yoo mana cinqamee waan nyaatu dhabe malee birrii takka hodhu jenneeti ittiin kenninu. Sababni isaa maaliin namni sun nama islaamummaa kana rabbiif jecha qabate ta'uudha qaba waan jechuutti amanu jecha. Haa ta'u garuu ammoo akka keessi isaa hin cabne akka ijoolleen islaamummaadhaa kun ijoollee islaamummaa keessatti dhalatanii guddatan kun akka isaan irratti hin duulleef akka isaan hin cabsineef yeroo takka dhaabaa isin hin jenne ijoollee muslimaatiin dhaabaa wanni jennuuf kanuma ofiidhaa dhaabatan haga danda'ame tokkoon akka ijoolleen kun jabaatanii fuuldura achi deemanii. San keessa ammoo alhamdulillah parsentiin 95% ijoollee islaamummaa irratti gadi dhaabbatan. Ijoollee fakkeenyaaf ijoollee sadiin kan argu jirtan amma asuma keessatti mana kana keessa kan jiru ijoolleen sadii tunniin sumayyaa yetti sadiinu waan ijoollee islaamummaa kiristaanummaa keessa kan islaamummaas dhufte dhaabbatan alhamdulillah qabultee as keessa ijaaratee jira kan gadi dhaabbatee jira jechuudha. Isin ijaaltee nuti ammoo wagguu duulamu wanni kun gara hamaatti deemaa dhaabaa wagguu isin hin jennu hammeenyaa fi miti yookaan waa wallaalleetti miti. Waan tokko waan sammuu keenya keessa jiru jira sunis akka ijoolleen kun itittuuf akka ijoolleen kun gadi dhaabbattuuf namni hundi akka wal irratti rukutamne. Gaafa isin nama tokko rukutan fakkeenyaaf waanuma kaluu kana ta'e kana gaafa isin nama tokko irratti duultan
diinni ammoo warri kuffaaraa ammoo eenyurra duula islaamummaa irratti duula ijoollee islaamummaatti dhufte guutuu irratti duulaa jechuudha. Karaa isin deemtan sanii wagguu isin takka takka isin morminu sababa sanii malee wannaa fi wallaalleetii miti. Yookaan ammoo ijoollee dogongorri irraan argamu jechuudhaan dogongorri irraan argama. Kanaaf waan isaa akkasitti hubadhaa isin jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tole. Jazakumullahu khairan. Ish Jamaal gaaffii qabdaa? Gaaffii itti aanulleen fudhattanii. Daddafaati baarakallahu fiikum sa'aatiin qabnu wantiif namoota hedduu yaada guguddaa yaada ka'uu qabu yaada wanneedhu kaasaa jazakumullahu khairan. Jamaal hin jirtu? Yaa Jamaa nama hin jirre buusanii nama biraan hungashtan namoota gaaffii hin qabne baay'ee jiru. Baarakallahu fiikum. Warri moodetorootaatu bakka nu gadhiisaa wanna jettani. Hin jirtani moodetoroonni? Jazakumullahu khairan. Daddafamee akka gaggaafatamu barbaannaa gaaffii namaallee deebisnaa waan of keessaa qaban shakkii of keessaa qaban illee akka deebisuuf jechuudha. Gaaffii nu haa gaafatamu hin deebifna baarakallahu fiikum. Ishi ana asitu dafee baname maayikiin kee itti fufi ustaaza waliin gaaffii gaafadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Galatooma isin hundi keessanuu carraan haa kennuudhaaf ulfaadha.